Sabti waarii booda sa'a 8 irraa jalqabee qophii Simboo torban kanaa. Kan daawwataa jirtan sagantaa Simboo keenya sabti waaree booda gama TV Minbarii fi akkasumas YouTube miilaan isin bira ga'uudha. Waa torba namaa yaati sadaqaa jaariyaa. Yoo ati qilee seentallee waliin qilee seena jechuudha. Biyya walloo deemne. Qur'aana sadaqaa godhuun kunu sadarkaan isaa maal fakkaata? Wanni qara'anii ajirii argataniin Qur'aana malee hin jiru. Timaatimiidhaan hariiroo guddaa qabdaati. Masaajida hedduu ijaarree maraakisa hedduu ijaarree. Hojii manaa wayii fudhadhee galee ani yeroo sanii. Hoteela ordinerii ta'e seenetiin si wajjin nyaachuu hin danda'u jechuudha. Maqaan isaa kanayyuu wanti nu ibsame. Riyaalitiin lafa jiru kan biraati. Akkam jedheetiin hawaasa keessa deema. Furqaan yeroo torba Qur'aana keessatti dubbate. Namni tokko jiruu lama qaba. Tabaarakallazi nazzala al-furqaana ala abdihi liyakuuna lil'aalamiina nadhiira. Namni keenya akkana fakkaatutti yoo jibbille laayikiitu qaba. Yoo jaalatellee laayikiitu kana fakkaata. Sabtii sa'a 8 irraa jalqabee qophiiwwan mimmiidhagoo kanneenii fi kanneen biroo dabalatee TV Minbarii fi toora YouTube miilaan miidiyaa irratti nu eeggatu.